Jirtuu qeerroo fi qarree Oromoo addunyaa mara jirtan oduu guyyaarran tanaa isinii qabadhee dhiyaadeetiin jira. Guutuu viidiyoo kana daawwadhaa, walii dabarsaa, yaada keessanis itti barreessaa, itti dhiyaadhaa. Oduuleen gurguddoon guyyaa lameen kana deemaa jirtu oduu ibidda Los Angelesitti ka'ee jiru kana. Ibiddi kuni ibidda akka malee guddaadha. Bikka takka qofa odoo hin taane yeroo ammaan tanaa bikka 8 irratti akka malee bololaa jira. Ibiddi kuni horii maneenii fi akkasumas ummata gartee kumaataman lakkaa'u jiruu isaaniirraa buqqaasee akka malee rakkaa jira. Keessaafuu warra gartee Pacific Palisades bikka jaaniin Kaalifoorniyaa keessaa bikka gartee tujjaaroonni akka malee tujjaaraatii fi warreen muuvii dalaguu fi akkasumas gartee ummanni dhugatti biyya Kaalifoorniyaa tana harkaa qabu bikka jiru san qofa odoo hin taane yeroo ammaan tana aktivistoonni adda addaa Ameerikaan Gaazaa fakkaattii jechaa gartee akkana duuba gartan kanatti footoo adda addaatii fi waan wal fakkaatu poostii godhaa jiran. Keessaafu gubbaa kana yoo ilaaltan kuni Gaazaa dhugaati, jalli kun ammoo Ameerikaadha. Akka malee nama ajaa'ibsiisa. Ibiddummaan Los Angeles kun yeroo ammaan tana lubbuu nama 13 bikka buutee namni irraa beeku hin jiru. Akkasuma sanitti gartee horiilee adda addaa san qofa odoo hin taane bishaanis geehaan hin jiru jaaniin ummanni gartee akka malee iyyaa jira. Yeroo tana viidiyooleen adda addaa kan mul'atu ummataa gartee gavarnarticha Kaalifoorniyaadhaa qabee itti iyyuu fi akkasumas meera Los Angeles kaawuntii Los Angeles jarri kun hundinuu quba waliin laachaa jiran akkuma nama dura isinii himaa ture jechuudha. Akka oduun tun jettutti ammaas ibidduma kana wajjin wal qabattee yeroo ammaan tana karaa bahaa achi deemaa jira jedhaniiti himaa jiran. Kun oduu ammaan tana gabbahaa jirturraa karaa bahaa akkasuma sanitti gartee yoo xiqqaatte manneen toora gartee miiliyoona 3 irraa ilaa hanqa miiliyoona 110tti hizaabamuutu jira naannoo san. Naannoon tuni tujjaaroota akka malee gurguddaa san qofa odoo hin taane warra gartee lola Palestaayinii irratti gaggeeffamaa jiru kana haalaan deeggaran irraa. Kana keessa ummanni gartee warreen lola Palestaayin san dura dhaabbatu inumaatu dawaa teessan baga harkattanii jaaniin akka malee gammaduu jiran. Ummanni Kaalifoorniyaadhaa warreen gartee ibiddi manneen isaanii duraa guguban san cinaan isaanii amma karaa mana isaanii deebi'aa jiran. Hogguu mana isaanii deebi'anis akkuma na duuba gartan kana gartee daaraa waan gubate malee manneen isaanii hin jiru. Warri gartee kana keessa akka malee quba laachaa jiran akkuma beektanitti cinaan namaatis inshuraansiin dura kaansil godhaa turte akkasumas warri namni cinaan gartee ibidda kana akka gartee ittiin qophaa'anitti ibidda kun itti dhufe saniifuu mootummaan akka nu gargaartu jedhanii karaa mootummaadhaa iyyachaa jiran. Aktivistoonni lola guutuu dura dhaabbatu warreen akka kood pink warri jedhamu gartee yeroo ammaan tana maallaqa gartee biyya tanaan sila gargaaramuu qabu Izraa'eliif geessitaniiti ijoolleelee fi dhalaalee itti fixaa jirtanii jedhanii ummata Ameerikaatti keessaafu politishaanota Ameerikaatti quba laachaa jiran. Yeroo tana gartee akka The Times of Israel juutti kunoo warreen Izraa'el jibbu akkanatti gartee lola ibidda gartee Kaalifoorniyaa kana Izraa'elitu godhe jedhaniiti nutti quba laachaa jiranii jedhaniiti ibsa kana kalee baasan jechuu. Oduu gara biraatiin koortii olaantuun Ameerikaa Supreme Courtiin guyyaa kaleedhaa waa'ee tiktaakiidhaa dhageeffachaa turte. Sababa kanarratti gamni lachuutu warreen tiktaakiin hin dhaabbatin jiruu fi mootummaan warri tiktaakii kun dhaabbachuu qaba jettu koortii duratti gartee akkasitti falmii isaanii dhageessisaa turan. Falmii tanarratti Supreme Courtiin ajajni isin dabarsite wanni amma dura gartee Joe Bideniin January 19 jee heerarratti itti farrame san akka itti fufu jetteetuma achi dhiifte jechuu. Kanagaa jechuun the court stayed jaaniin dubagaa ammaan tana mallitti aanu takkaa'u gartee tiktaak warra isaanii wajjin hariiroo daldalaa uumee isa kana kan Ameerikaa qofa bitatu takkaa warra san jaarrachuu takka ammoo isa guututti gurguruudha jedhaniiti eegaa jiran. Garuu warri tiktaak nuti tiktaak hin gurgurruu jedhanii ifatti dubbatanii jiran. Wanni kana keessa jirtu Donald Trump amma dura tiktaak dhaabu akka gartee hojjetu waan hin danda'uun godhaa jee jira. Wanni ammaan tana irraa eegamugaa January 19 duratti waan Donald Trump takkaa'u warreen tiktaak kana ni binnajuu godhuu danda'anuma eeggachuu jirraa jechuudha. Saudi Arabiyaan baankii islaamummaatiin addunyaarraa tokkoffaa ta'uu jirtii jetti oduun tun.
akkuma gartee na duuba gartanitti mootummaan Saudi Arabiyaa takkaa'u baankiin Saudi Arabiyaadha gargaarsa infrastructure takkaa'u gartee investimentiidha toora doolaara biliyoona 7 kennuudhaan baankii islaamaa addunyaa irraa tokkoffaa taatee jirti. Wanni kunis kan jedhamu morhabaha loon jedhaniiniti maqaatti baasan akkasitti gartee biyyootan arabaa keessaa Saudi Arabiyaan baankii tanaan tokkoffaadha jechuudha. Eega Donald Trump Greenlandii ni fudhanna jedhee ifa dubbatee achi booda maas irra deebi'ee dubbate booda mootummaan Denmark akka malee hirriiba dhabaa jirti jechuudha. Maaliif Donald Trump takka heeraan fudhanna takka ammoo ikonomiidhaan fudhanna jedhee ifatti waan Greenland kana dubbatee jira. Kana qofa odoo hin taane pirezidaantiin biyya Raashaadhaa Puutinis Ameerikaan gartee Greenlandii fudhachuu dhiisi inumaatu gartee arktikii nuutis ni barbaannaa jedhee inumaatu nuutiif gartee istiraatiijikiidhaa jedhee dirreetti dubbatee jira. Torbaanuma dabre kana wanni wani gartee keessaafuu warra Deenmaark akka malee hirriiba dhabsiisaa jira. Mootummooleen BRICS kanneen amma dura isinii himaa ture doolaara dhiisanii ifiif daldala godhachuu walitti gartee daldala takkaa'u maallaqa mataa isaanii tolfatanii daldala godhuudhaaf qophiirra akka jiran himanii jiran. Oduma tana dafanii dursuudhaaf Iraanii fi Raashaan doolaara guutuma dhiisanii maallaqa biyya isaaniitiin waliin daldalachuu irratti hujii eegalanii jiranii jetti oduun tun. Kun egaa Ameerikaa akka malee sodaachisa. Maaliif Donald Trump amma dura akka dubbatetti nam tokkolleen yoo kan doolaara malee daldala ka godhan taate nuti saankshiina jabaa irra keenyaa jee ifa dubbatee jira. Garuu Iraanii fi Raashaan yeroo ammaan tana doolaara dhiisanii gartee akkasiin maallaqa isaaniitiin daldala godhachuun kun inumaatu ikonomii isaanii ummata biraatiif illee karaa tolchaafii jedhanii beekottoonni ni haasawan. Egaa oduun teenya tarraan tana akkana fakkaatti oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagayaan jiraadha.